Dhaabbanni guddaan dogoggoruu dugdaa dinagdee Itoophiyaa Itiyoo Telekoom olaantummaa garee tokko qofaan dhuunfatamuun faallaa sirna federaalizimii deemaa jira jechuun qaamoleen garaagaraa ibsu irratti argamu. Dhaabbatichi faallaa sirna federaalizimii qofa osoo hin taane sababa garee tokko qofaan dhuunfatameef dinagdee biyyattii sanii laaffisaa akka jirus himameetii jira. Yaasin Hasan dabalatasaa qopheessee jira. Itiyoo Telekoom dhaabbata madda dinagdee biyyattii Itoophiyaa ta'ee osoo jiru olaantummaa saba tokkootiin gaggeeffamuun haqaa miti jechuun namoonni turtii OMN waliin taasisan ibsaniiru. Tibbana dookumentiin miliqee bahe tokko akka ibsutti Itiyoo Telekoom guutumaan guututti dhalattoota biroo osoo hin maqatin dhalattoota saba Amaaraa qofaan akka gaggeeffamaa jiru mul'isa. Akka ogeessi dinagdee Dr. Guutuu Teessoo jedhanitti dhaabbanni asxaa biyyattii ta'uu danda'u kun murna garee tokko qofaan socho'uun danqaa ta'ee uummata lixa Oromiyaa miliyoona 15 ol ta'u tajaajila dhoorgatee jira kan jedhu ammoo dinagdee biyyattii irrattis dhiibbaa guddaa uumeera jedhan. Akka ogeessi dinagdee Dr. Guutuu Teessoo jedhanitti dhaabbanni asxaa biyyattii ta'uu danda'u kun murna garee tokko qofaan socho'uun danqaa ta'ee uummata lixa Oromiyaa miliyoona 15 ol ta'u tajaajila dhoorgatee jira kun ammoo dinagdee biyyattii irrattis dhiibbaa guddaa uumeera jedhan. For quarter of a year tapha ala jiru isaanitti ta'an keenya qabeenyu rakaasaa hiikaa gadhiisaa jennee baaboo waachaa turre saabateef. Kana jechaan uummanni miliyoonii 15 sanaa ol ta'u tokko biyya kanaaf biyya alaa jiraatanii naannoo sanaa wajjin hidhata warri qaban hojiin daldala isaanii hojiin quunnamtii isaanii hunduma kan naannoo sanaa miti. Hariiroon naannoo sanaa wajjin qabatamuuf daldalli oomishni geejjibni naannoo sanaa wajjin hojjetamu hangam qisaasama keessa galee dhumattillee dhaabbati kun amanee kasaaraa hamma kana ga'utu narra ga'e jedhee yeroo inni illee beeksisee jira jechaadha. Kanaaf dhaabbati kun asxaasaa Itoophiyummaa isa jedhan sana Itoophiyummaa jedhanii fudhatanii sanaaf hiriira jedhan sanallee mul'isuu dadhabu sanumarraa immoo darbee dinagdeen biyya kanaa ga'umsaan akka inni fuulduratti hin tarkaanfannee fi warra hanqina uuman keessaa tokko kan. Kana malees hojjetaan Itiyoo Telekoom duraanii Abdiisaa Baancaa akka jedhutti dhaabbanni kun yeroo TPLF biyya bulchitullee garee kanaan kan guutame yoo ta'u yeroo ammaa kanas qacarriin xalayaadhaan nama ofii barbaadan bakka fedhanii fiduu malee dandeettiin madaalanii qacaruun akka hin jirre himee jira. Karaa nageenyaatiin ammoo Itiyoo Telekoom dhaabbata waan hundumaa akka barbaadetti to'achuu danda'uudha jedhan. Namni sarara Itiyoo Telekoom harkaa qabu abbaa fedhe yoo ta'e wanti inni haasa'uu fi iddoo inni jiru beekamaa fi icciitiin kamuu harka dhaabbatichaa akka jiru Abdiisaa Baancaa OMN itti himee jira. Akka Abdiisaa Baancaa jedhutti dhaabbanni guddaan icciitii biyyattii guutuu harkaa qabu garee tokko qofaan dhuunfatamuun dhiibbaa guddaa sabaa fi sablammoota biyyattii irratti fiduu danda'u salphaa akka hin taane uummanni beekuu qaba jedhe. Hanga bulchiinsa biyya bulchaa jiruu fi garee biyya to'achaa jiraniititti odeeffannoo isaan daddabarsaa jiran karoora isaan boruuf qabachaa jiran karoora tarkaanfii isaan boru fudhachuuf adeemani eenyutu akka baasuu danda'u kana beekuu qaba jechuudha uummanni keenya. Itiyoo Telekoom kana hunda akka to'atu beekuun barbaachisa jechuudha. Eenyutu eessa jira? Eenyutu jireenya eenyutu iddoo kanaa gara kanatti deemu jira? Eenyu baay'ee namni siimii Itiyoo Telekoom harkaa qabu boolla keessa illee jiraannaan irra gahuu hin danda'ama jechuudha. Gara icciitii nageenyaatiin illee kana beekuun barbaachisa. Siimii Itiyoo Telekoom fa bilbila fa cufannee yeroo tokko namoonni tokko rakkoo nageenyaatiin amma waan akkanaa kana keessatti odoo hirmaannee bilbila cufanneeti Itiyoo Telekoom nurra gahu yeroo jedhamanii akka icciitii sodaa nageenyatti. Oromoon abbaa dabaree yookiin baalaataraa jedhama. Dhaabbanni jabaan mallattoo biyyaa ta'ee waan hunduma of jalatti to'atu harka garee tokkootti kufuun haqa sabaaf sablammoota Itoophiyaa kan saamaa jirudha jedhan keessummoonni OMN waliin turtii taasisan kunneen. Dr. Guutuu Teessoo kan jedhan Oromoo yeroo kamuu caalaa dhaabbilee gurguddaa akkanaa kana keessaa itti xiyyeeffatamee kan dhiibamaa jiru bara abbaa dabaree jedhanii nutti qoosan kana keessa jedhan. Kana malees waan Itiyoo Telekoom keessatti dalagamu Safarikoom keessa fidanii calaqqisiisaa jiru jedhan. Kanaaf yeroo kam caalaa sabaaf sablammiin biroollee akkasaan xiyyootti dhiibamanii jiran kan ta'edha. An waan akka hin shakkabeettee maaliidhaan namni kun kan iseen gara hooggansa kanatti ol butamte by default yookaan immoo competency based tun ta'in by purpose natti fakkaatan kan hojjetu akkana fakkaatu hojjechatu wanta deemaa jirutu kana fakkaata sababa ta'ee fi kana natti fakkaata waan nama gaddisiisu keessaa immoo waan Itiyoo Telekoomii keessa jirutu Safaariikoomii keessatti naqee calaqqisiifama.
Dhaabbata Itiyoo Telekoom kana keessa caasaan hedduun harka diriirfatee akka jiruu fi keessattuu caasaan finxaaliyyii faannoo Amaaraa kan yeroo ammaa Oromiyaa lixaatti uummata ajjeesuu fi qe'ee irraa buqqisuun qabeenya saamuun beekame yoo ta'u caasaan amantiis harka akka keessaa qabu keessummoonni OMN itti himan. Itiyoo Telekoom jechuun iddoo icciitiin Oromoo irraa waraabbamu, iddoo icciitiin abbaa qabeenya Oromoo fi icciitiin aangawoota Oromoo irraa waraabbamu ta'uu uummanni Oromoo beekee garee dhuunfatee jiru kana harkaa buusuu akka qabu dhaamame. Dhaabbanni Itiyoo Telekoom jechuun bakka qabeenyi biyyattii parsantiin guddaan jiru waan ta'eef mootummaan xiyyeeffannoo kennuun harka garee tokkotti baasuu akka qabu hojjetaa dhaabbatichaa duraanii kan ta'e Abdiisaa Baancaa ibsaniiti jiru. Sababni isaa dhaabbata akkana waa balleessuuf uummata saamu kana hanga danda'e dhiibbaa godhaa karoorfadhee dhaqe. Garuu immoo dhiibbaa an godhe sun booda gara hidhaan irraa geeddaramteennaa waajiricha dhiisee ba'e. Waajira keessa maallaqni akka sa'aa elmamu akka elmamee hin dhumne waan jiruufi garee humna jabaa qabu garee irratti ijaaramee hidda gadi fageeffatee kaapitaalaa miti biizinesii biyya kanaa to'atetu dhaabbaticha hidda isaa istiraakcharii amma haasofnu kana uume waan ta'eef xiyyeeffannaa guddaa barbaada humna jabaa garee hidda gadi fageeffate kana sochoosee bakka sanii munyuu. Kana malees afaan Oromoo afaan federaalaa ta'uu dhabuun dhiibbaa fidee ijoolleen muraasni dhaabbaticha keessa hojjetan cunqurfamuu dhiibbaan guddaan akka irra gahaa jiruu fi akkasuma maamiltoonni afaan Oromoon akka tajaajila gahaa hin arganne taasifamee jiru jedhan. Itiyoo Telekoom duratti haa bahu malee baankiin biyyaalessaa, daandiin qilleensa Itiyoophiyaa, daandiin baaburaa, gumruukii fi iddoowwan handhuura diinagdee biyyattii ta'an hundumaa garee saba Amaaraatiin kan dhuunfatamee fi bakkeewwan kanneenitti ammoo cunqursaan eenyummaa hojjettoota saboota biroo achi keessa jiran irratti raawwatamaa jiraachuun ibsameeti jira. Sabni tokko afaan isaa sarbame taanaan carraa hedduu akka dhabu Dr. Guutuu Teessoo turtii OMN waliin taasisan irratti himanii jiru. Mootummaan dhaabbilee gurguddoo harka saba tokkootiin gaggeeffamu kana gadi fageenyaan keessa isaanii hubatee rakkoo achi keessa jiruu fi furmaata waaraa kennu akka qabu hayyoonni kunniin dhaamaniiti jiru. Oduu keenya birootiin ammoo yaa'ii idilee 28ffaa bara hojii lammaffaa mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa irraa deemsifame irratti raawwii baajata bara 2015 fi kan bara 2016 irratti gaafilee miseensonni kaasaniin ministeerri muummee biyyattii Abiyyi Ahmad deebii kennaniiti.